turee jira jechuun gaafa inni biyya deemesan ni kaa godhame sinigale biyya warra kiyya bira dhaqee ni kaa godhe sambooda nuti akka miidiyaa rabboo hin barbaanne turee sinigale because nuti isinaayo yaadatan ibsaanoo ijoollee akka mushirratti uffata addaa uffatee hin dhayne jechuudha. Saayiboota isaati wajji suufa wal fakkaatu uffate. Maaliif yoo akka tasaan viidiyoon illee baate miizee namaatti takkii sargii namaatti dhaqee akka jennuuf jechuudha. Anna wallahi minishaa hunda dhaabni sinigale nikaan kiyya akka sargiitti godhame arkitanii jirtanii nikaan fakkaatu sargii fakkaata. Nikaadha baay'ee sargiin ganaadha isinigale sargiin ganaadha sun nikaadha isinigale amma minishaa hunda dhaabnee poolisii hunda finne akka namni viidiyoo waraabneef jechuudha. Amma kana yuutuubarra isinni dubbanna amma asirratti hin dubbannu. Wanta Oromoon nu goote sammuuta viidiyoon numa baate gaa kaate yoo arkitanii waduftanii wardaan hundi mana banattee taphattu. Ani binuti mucaan laki sargina maal dhaqee jeetiin namni meegisee naqab sargina maal dhaqee quban qabu innis quban qabu waamee gabar kaadnee maaliif isinigale nuti waan arrabsamnee jirru waamee ka jedhamnee jirruuf akkanumatti osoo nuti poostii walii waxwaxa akka jiru hin barbaanne isinigale waa hundaafuma isa waliin taa'eenyeeti isinii nashii waan taane minishaa guutuu dhaabnee bar viidiyoon ni jira bar poolisii hunda maallaqaan finnee dhaabnee achirratti. MashaAllah. Garuu viidiyoon baatee bar nuti tutu kaade malee baatee jirti mi guys saaka wide baatee guyyuma baatee sanuu nuti gaddisne aslan namaa wal khaannaa barmaakii fi ibsishaan waliin fuudhanii walis hin fuunee nuun jedhan ni khaanna fuudhan sargii isaaniiti beekaan nu dhossan malee jennee irras guddaan ni saddayne namni seeneetuma akkana godhe ni beekta tokko seeneetuma yaamaa kinaan jee bar sargii tante ni deena jennee saannu kuttee bar baddeessaa jirra jeegizee asirran na'u uummanni hooblee naqabeeti laayifii kana udhee ol darbeeti hooblee deebiin sammati mucaa uummanni iccatiin baate mucaa suute yeetuma gabbuuse jechuudha. Wallahi waa isima maqaa keetiin isin waliin fuutanii fi wal fuudhan irratti qabdii qabsiisee ture namni kunis naa kenne namni kunis na dorgate guyyaas ibsishaan nas dhufe guyyaa iidaa sanii wanni guddaan isin wal arguudha ani wallahi gammachuu keessa miciyyoo namadii teessu uleedhaan tumee iyyee jechuun wallahi innan gammadu hedduu takkan gammadee waan akkanitti si jaaladhu akkanitti si lamaan walitti wal madditti arguu kiyya jaaladhu takkaa gammachuu akkasiin agarree hedduun gammadee wallahi maakiitii bareeddu hedduun si jaaladha akkasii inshallah aruusa keetillee gaa guyyaa gootu nu afeeriyayya kaayiroo keessa jirra waan ta'eef gana aruusni ammaa miti aruusni baay'ee takka keessatti qopheeffamu hin jiru waan maqaa qabu godhu waan barbaannuuf obsa aruusa amma jirjirina because maatiin kiyyaaleen akkas dhufu waan barbaaduuf kanaafuu aruusni amma godhama jettanii warri yaadaa jirtan amma miti aruusni inni tura xiqqishoo jechuudha namni baay'ee takka keessatti aruusa akkasitti godhamuu waan ta'eef yoo aruusni hin goona obsa maaliif laazima hin goona jechuudha aruusa ashmuwaxxatis bareedu teenya huma wakkigizu maatii nuti gaffiddetti nuti sirraa qeeballa ammoo guyyaa san yaamicha warra kaayiroo keessaa nu nambisii wajji jirra waan ta'eef. Aara nam takka wallaa Oromoon kan taasiitii miti biyya birarraa illee dhufti. Takka nafta. Inshaallah. Wallahi umrii nuuf dheeradhaadha yoomiyyuu nu jiraadhu gammadii inshaallah siifi gaddi waliin argin hedduu si jaalanna waan ta'eef. Galatoomii bareeduuti shukran. Nama si jibbu caalaa ha si jaalatu turre guddaadha. Shukran galatooma. Hedduu takka nuuf galatoomii atillee ni hayyee bareeduuti fataa jee nu jiraadhu. Chaajarri kiyya cufataa jira guys.
naan mee waa'ee isaan irratti namni YouTube nu dalagaa warri jettan lakkoomsa katuqa isiniif hojjannu moo akkami yaa miira keessan laalleeti jechuu miirri keessan akkamii isintu warra nu jaalatan qofaa fi baay'izawee isiniif hojjannu waa'ee nikaa isaan irratti okay bakka boru nu eegaashi boru nu eegaa YouTube irratti boru nu eegaa akkasuma YouTube keen subscribe godhuu hin raanfatinaashi السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في كم نجا عثمان يا عثمان شكرا كم نجا فضلا جستاج الحمد لله رب العالمين. Gambar negara gambar negara makanya atelem banget. Ini ada tangga gambar timur deh. Mana timur deh? Yaro nama lama nolai itu berani. Yaro nama nolai itu sama sih gak ada nih. Harusnya kayak yomi dia sih gak percaya tuh. Ya, ya dan negara haji. Harusnya kayak yomi gitu. Guys, mana kayak sana begitu nih. Oh ya kau dulu. Kau sendiri. Ibsan hijrah sini cewek guys. Maki, assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naga Bifti, naga Kaptan. Congratulations, Lupu Balagamate. Shukran galatuma family. Yusra. Ora bula warra wajji mudrabbisna gudu hasida istirabbisna raqabu. Amin. Nabi Adam rada hasim sini hagut. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Yusra, akam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maki nagami hayada. Alhamdulillah wallahi kamanti. Wallah alhamdulillah, congratulations, mabruk. Shukran. Ki wallahi baga gammade. Maki jabe isi duai nu godinuti. Oh? Hai. Ejjete nyatunu isini rahaba tu duai nu god singili marate wakati ko bale nama meka TikTok dallate. Arain dallatina ada guys. Nama meka dallate. Damma wae ni ka khaisani sani. Hedduran wajjachu qabda. Ini hojjanna wallahi ka jaibat hojjanna. Ani guyyaa san nama ichit jiru na hime gandoron matiyati jollen heddu na imane khakhatani na imani hin amanne sore sigale afan ke trang ganda goje atille nu hadde sigafanna nuti jechuun beekaa takkas goone sigale ya gari gotan wa hunda cala wali dufun wan nagiya takka khara halali wali dufun illen qabbana takka warri hin aftanillee numa gubattan warri gammaddanillee numa gammaddanin jaani baga rabbi si gammachiise. Shukran galatoom Yusra. Wallahi inshallah asitti khadabbatu miti hanga duma gammachuuti hanga duma rabbi si agodu. Shukran. Oromoo nutilleen hedduu laffaane hedduu jaalannaani maki ham ibsaallee akkasumatti hedduu jaalannaani baga wal nu arkanii